Godin Baalee Bahaatti hidhamtoonni 50 ol koronaavaayirasiin qabaman mootummaan bilisiginnaa dararaa uummata Oromoo irratti raawwatu hammeessee jira. Ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamu hordofuun hidhaaf gidiraan Oromiyaa keessatti raawwatamu kan hammaate yoo ta'u, godinaalee Oromiyaa humnoonni waraana mootummaa keessatti dararaa hammeessan jidduu tokko taate godina Baalee Bahaatti namoonni badii tokko malee mana hidhaa keessa rorrifamaa jiran dhibee koronaavaayirasii kan yeroo ammaa addunyaa yaaddes kanaan qabamuutti gabaafame. Keessumattuu manhidhaa magaal Gindiriitti rakkoon hamaan jiraatutu himama. Maatiiwwan hidhamtoota ijoolleen isaanii badii tokko malee hidhamuu fi sanumirratti koronaavaayirasiin qabaman jechuun gar magaal Roobeetti geeffamu dubbatan. Nuumarraa kuman qabnu kalee ganama wayita fe'anii deeman sanii koronaadhaa jedhanii ambulaansitti fe'anii Roobe geessan nuun jedhan malee waan isaan keessa jiran homaan dhageenya. Ijoolleen asuma jirti Roobe ma jirti malee amma reetii deemnee ija seennan hin garre qabatama waan ija seennan garree amma irraa himnuun qabu. Waa takkallee waan amma qabatamaan arginee himnuun qabnu gaafa duraa hidhamte ijoolleen bultiin 25 eegamana kanaa baate har'a nu badii isiillee irraan beeyne. Maatiiwwan hidhamtootaa kun ijoolleen isaanii dhibee hamaa kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'u lakkoofsaan 53 kan ga'an ta'ullee himan. Nama baay'ee wayita kalee ganama fe'an achi jirraa nama 18 moo 19 waliin fe'an. Kaachi dura 27 jedhan. Akkas ijoollee 52 jedhan. Nu qabatamaan waan amma poolisii kanan beeknu malee poolisiillee nama 4tu jira jechaa jiran. Itti aanaan hoogganaa buufata fayyaa godinichaa obbo Hussein Mahmud immoo namoonni 48 qabamanii hospitaal magaal Roobeetti geeffamu dubbati. Hanga ammaatti namoota naannoo namoota 48 poozitiivii ta'anii hospitaala Baalee Roobeetti yaalamaa jiru. Namoonni hidhamanis jiru, miseensonni poolisaas jira. Poolisiin muraasa nama 2-3 kan hin caalle. Kun ammoo namoota mana sirreessaa jiran jechuun mana poolisii waajjira poolisii jiran. Bulchaan godinichaa immoo nama 46 qabamee jedhe. Namni koronaadhaan qabame ammaatti nama 46 ga'ee jira. Inni kunis waajjira poolisii keessaa kan ka'e jechuudha naannoo hidhaati. Sababni itti wayii tokkotti akkanatti baay'atuu danda'ellee namoota naannoo san tuttuqaa qaban poolisiis ta'e nama dhuunfaas ta'e kanaa wajjin xiqqoo bal'atee akka tasaa ta'eef namni sun eenyu jechuun irra ga'uun xiqqoo qorannaa nu gaafata. Naannoo sanitti rakkoo amma uumame kanaa wal qabatee waajjira poolisii keenya akkaataatti karaa qoricha biifneetiidha waajjira poolisii qulqulleessinee jirra. Sanii miti namoota achi keessa jirus baasnee gara biraatti shiifti gooneera waajjirri sun aga biifamee inni qulqullaa'utti namni akka itti hin fayyadamne godhamee jira. Mootummaan bilisiginnaa Oromoota badii tokko malee dararuun itti hanqate dhibee hamaa kanaan immoo ajjeesuuf karoorfatee ka'uutu mul'ata.